Pirezidaantii sooshaal miidiyaa biyya teenyaa kan ta'e Moortii Guutoo Biraan Nagayaati. Itti aantuu pirezidaantii sooshaal miidiyaa biyya teenyaa kan taate Makkii Oroo Biraanis Nagayaati. Sagalee tootan guyyaa arraan tana warreen dhageeffattan marti keessaniitu biraan dabrinaati. Piliis dhaabbadhaati sheer kooppii liinkii gochuudhaan tiktaakeroota biyya teenya mara biraanuu naaf gayaati. Keessattuu pirezidaantii sooshaal miidiyaa biyya teenyaa kan ta'e Moortii Guutoo Biraan hadaraa naaf gayaati. Dhiiftanii biraan darbinaati dhaabbadhaa sheer kooppii liinkii gochuudhaan kaabinoota tiktaakeroota biyya teenya mara biraanuu naaf gayaati. Istiidiyoo tootanaas dhufanii mee akkanaaf daawwatanii hadaraa biraan darbinaati. Affeeramtanii jirtan warreen sagalee tootana dhageessan marti keessaniitu istiidiyoo tootanaa dhuftanii mee